السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وموالاه ثم ما بدأ أحبتي في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي إيجا وادا سنين قليتا توري تونغرا سكن تاتي سنين موتني قلتي قرآن براتو بربادني قرآن مدبسو بربادني وقال إيرا سيرتي فرأتي قرآن كان قلتي أمورين كان كودر بيرا umuriin sichi quraana dubbisuu danda'u jedhanii abdii kutanii fi gammachuu ta'a jechuudha. Duraan dursee namni kamiyyuu jechuudha duniyaarra kan jiru kamiyyuu gaafa dhalatu beekumsarraa qullaa ta'e dhalate namni gartee sheekii ta'e dhalatee hin jiru namni quraana kana gartee sammuutti qabatee beekee dhalate tokkoon isaan jiru jechuudha. Kun abdii isinitti ergama Rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa quraanni isaanitti bu'u waggaan isaanii 40 jechuudha. nama gartee fuudhanii waggaa 10 haadha mana isaanii Khadiijatul Kubraa wajjin waggaa 10 eega ta'anii quraanni kun dhufee itti gadi bu'ee iqraa jedhanii achii booda gartee quraana kana baratanii iqraarraa gartee jechuudha. Iqraarraa quraana kana eega baratanii umuriin daangessinee guutuu isaa nuun gaani jechuudha. Wanta isinitti himuu barbaadu inni biraa immoo Abubakar Siddiqiin gaafa gartee quraana kana baratu dhaga'uu waggaan 38 rasuulli waggaa 2 isaanii fangafa jedhe seenanii. Kanaaf umuriin hin daangeffamu jechuudha. Kan sitti jabaatu inuma addunyaa kana barnootni akka laafa. Addunyaa kana gartee barnootni akka ajaa'ibatti dubbisuuf hubachuu saffisaan gartee ari'anii dubbisuutti namaaf laafu kan akka afaan Arabiffaa inuma hin jiru jechuudha. Rabbi subhanahu wa ta'aala wanti inni gartee inumaatu filatee afaan Arabiffaa kanaan quraana kana buuseyyuu akka nama hundaaf galuuf waan inni gartee jechuudha. Rabbi aliimun hakiimii beekaa waan hundaati jechuudha. Kanaaf Rabbi subhanahu wa ta'aala quraana kana gartee afaan addunyaarra jiran hunda keessaa afaan Arabiffaatiin quraana kana buusee ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جواب بالله. كناف قرآن كن نتجبات جت جلو قرتي كفار. وانت سنيفي متون قال سنتين دربيني جا أما وانا ملي سنيف تو. نمني جا فقرت الألتو بيكون سرا كلاتي الألتا بيرنوتا ساينسية تو برنوتا قرتي سينا تو أكسوما قرتي وهم درا كلاتي جا فلات إيجر الألتي يو برا تيجور. نمني كم يو جيسا قالي أولي الألتي يجور. كان جيسا قالي قالي الألتي يجور. إني عربا إني ديما إني قراچا إني شمالاني قداني كنت يو nama egaa ta'ee garaa keessa baatee sagal ture jechuudha. Achii booda gadi ba'ee barate jechuudha. Inni biyya bulchuus inni bulfamuus inni gartee barnootuma kanayyuu akkasitti baratama jedhee uumes inni xayyaara uumes gaafa sana gartee beekumsa kana wajjin dhalan. Isin galee kanaaf ati gartee kan afaan Oromoo barreessitu kun waan si ajaa'ibu sitti himu. Kan afaan Oromoo barreessitu kun afaan Oromoo irratti barreessitu kun namni kamuu gartee gaafa dhalatu baatee sagalitti dhalata jedhee dubbateetiin jira. Gaafa gartee ati barnoota idilee barachuudhaaf kutaa tokkotti galtu waan akka hin beektu. Qubeen maal akka fakkaatu barnoota moo barattu iyyuu hin beektu. Namni mana barumsaa dhaqee iyyuu dhaqxa jechuudha. Sanbooda gaafa mana barumsaatti tokko jettee irra ol gartuu barsiisaan wanti inni si barsiisu jalqaba irratti qubee. Qubee. Wanti gartee barsiisaan kuni qubee si barsiisuu irratti xiyyeeffatee akka ati gartee dubbisuu dandeessuuf namni waa tokko dubbisaa eega dubbisee hubataa miree wanti si dubbisiisuu akka ati dubbistu si godhu sadarkaa jalqabaa irratti maali qubee baratu. Afaan Oromoo a ba caasee barsiisan eega qubeen am maal fakkaatti baratte baan maal fakkaata barattee sanbooda eegatti sammuutti qabate si gaafate barsiisan maal godhisiin jedha. Isinii galee jedhee eega si gaafatee qubee A, B, C jedhee agas gartee zaatti si barsiise kanarraa walitti ijaara jechuudha. Maal gochuu dubbachiiftutti fidee. Qubee A tokkittiitti A lama A xiqqaatti dabalee walitti maal taasisanii jedha A jedhee harkisaa miti akkasi. Quraannis juuzii 30 guutuun qubeerraa ijaarama jechuudha. Qubee achi keessaa amma aliif B jechuun suni A baa akkuma afaan Oromoo sanitti jechuudha. Akkatti waamantu wal adda malee. Sanbooda gaafatti aliifiin guutummaa guututti barattee akkuma kan afaan Oromoo sanaa dubbachiiftutti dabalee aliif kuni A dubbachiiftuu biraatti dabalee yookaan immoo qubee laa fideetti dabalee laamitti dabalee alii gaafa godhu faafitti qubee faatti dabalee aliif ta'a jechuudha. Akkasuma akkasumiti. Qubeen afaan Oromoos
Fakkeenyaaf jabanaa qubee jaadhaa fi aadhaaf ba'a naa walitti gaafa jabanaa jennee barreessan akka kanatti jechuudha. Yoommoo jabana jechuma jedhu kana baasana lama goonee jabbana jenna yookaan jabbana kan akka gartee akkasuma afaan arabiffaatis qubeeluma kana qaba jechuudha. Yoo lamaan isaa jabaatee ni jabeessa. Mee afaan arabiffaa kanaan akkasitti bareessee agarsiisa. Jabana jechuma jedhu kana jabbanaa godhee agarsiisa jechuudha. Kan inni nuu kennu maali? Akkuma kan afaan oromoo sana jabbana yookaan jabanaa jabana. Afaan arabiffaatiinis afaan oromootiinis. Eega kana barattee booda ati qubee afaan oromoo eega seeraan barattee fixxee sammuutti hafastee dubbachiistuuf dubbifamaa irra butaa isaa fixxee booda barnoota waan kitaaba barattoota yookaan barsiisota fedheyyuu dubbisuu dandeessaa. Osoo kutaa lama barattuu kitaaba gartee kutaa barattoota kutaa kudhanii dubbisuu dandeessa. Maaltu akka dubbistu si godhe qubeedhaa waan ijaaramee fi qubee sana seeraan baratte. Akkasuma jechuudha. Barsiisaan akka fedhe oggosii gaafatu wanti kun kana jettee dubbisu. Anamma yoon asirratti jecha tokko sii barreessee waan jechi kun jedhu ni beekta. Duraan qubee beekta waan ta'eef. Afaan arabiffaas gaafa aliifa qubee isaa guutuu barattee juusa 30 guutuu keessaa qubeen biraa ka aliifi irraa adda aliifi ammayyaatti jiran kanarraa adda dhufu hin jiru. Bifa kanaan gartee quraana dubbisuu dandeessa. Namoonni keenya hedduun isaanii ni qaanfatan. Yaani wanti gartee akka quraanni namaaf hin galle godhan gurguddaan isaa waa sadii. Tokkoffaan qubee baratuu dhabuudha. Qubeen kun maali? Afaan aliif jechuun qubee malee quraana miti. Lammaffaan immoo namni keenya osoo qubee isaan baratiin quraana walakkaa baree asii naqaraa isii jedhee sheeka dhaggeeffata. Bakka waan gartee sheekni itti himu sana sammuutti qabata malee quraana irraa eessa bakki kun yoo jettee gaafattee fakkeenyaaf qul a'uudhu jettee yoo itti qaraate qul a'uudhu kana sammuutti qabata. Garuu jechaan dubbisa isaan beeku. Kan akkana isa godhu tokkoffaa inni guddaan aliificha sana baratuu dhabuudha jechuudha. Sadaffaan immoo irra deddeebi'ee afaan sheekaarraa guruubatti qabatu. Namni sheekni yeroo hundaa kana irra deddeebi'aa fi oolu quraanni kun ittiin galu. Tasa ittiin galu jechuudha. Li'annaa waan quraanni sun jedhu waan hin beekneef bakka sheektichi sun gahee waan hin beekneef sammuutti qabataa irra deddeebi'ee yeroo 10 gaafa sheekni qaramu nama 10 xiyyeeffatu quraana kana sammuutti qabataa inni zoomiidhaan qaroosii waan sheekni jedhu gurratti qabataa bilbila irra dhaggeeffata malee achirra dubbisuu hin beeku. Kan akka isan dubbifne isa godhee isa jechuudha. Ani umuriin kiyya gas guddaa kana akkamittiin gad deebi'ee aliitiin qaraa'aa jedha. Akka inni biraa immoo namni gaafa mana barumsaatti galu kan dursa baratu qubeedha. Egaa qubee sana baratee qubeen jalqaba A baratta, B baratta. San booda gartee A kana biratti dubbachiistuu itti si dabalan dubbifamatti si dabalanii san booda jecha irraa ijaaran jechuudha. Quraannis akkasuma gartee aliif meeqa qaba? 26 qaba jechuudha. Qubeen afaan oromoo dubbachiiftuu qubee dachaa malee meeqa qaba? 26 qaba. Hundi isaanii dubbachiistuu fi dubbifamaa akkasuma qubee dachaatii wajjin 32 ta'an jechuudha. Kanaaf darbii keenya kan baratu qabu maali dursa hunda dura qubee isaa baratuu qaba jechuudha. San booda quraana bakka feete dubbisuu dandeessa. Ati gaafa afaan oromoo dhibbatti baratte dubbachiistuu isaa, dubbifamaa isaa, irra butaa isaa barattee kitaaba fedhe bantee dubbista. Atis gaafa aliifiin dubbachiistuu isaatii fi dubbifamaadhaa fi qubee dachaa isaa dhibbatti barattee dubbisuu dhiisii barreessuu dandeessa jechuudha. Kanaaf uummatni keenya quraana eenyuyyuu beekin dubbisa jechuudha. Eenyu wanta akka afaan arabiffaa barreessuu fi dubbisuu fi hubachuu fi bakka isaa beekuudhaaf hinuma hin jirre jechuudha. Kanaaf dhaamsan isinii dhaamu hunda keessaniif. Kanaaf dhaamsan nama hundaafuu dhaamu jechuudha. Mana teessee quraanatu naaf galuu didee hin jedhin. Quraana walakkaan bartee naa dubbifamuu didee hin jedhin. Har'a waan sheekni yeroo namootni hedduun quraanaa kana irra deebi'anii qalamaan fa'aa qarabu. Qalamarra qabanii qalama gaafa irra qabanuu bakki kun qubee qaaf irra kugaanu qaa jedha fakkeenyaaf ul jedhameti. Waan sana gartee bifa kanaan bartu kun abadan quraana si barsiisuu hin danda'u jechuudha. Quraana si barsiisuu hin danda'u garuu sammuutti si qabatu dandeessa. Quraana si barsiisuu hin danda'u garuu sammuutti si qabachiisa jechuudha. Irra kufaatiin nama keenyaadha kan inni kufee afaan namaarra dhaggeeffata malee
quraana kana maal akka ta'e akkamitti akka dubbisu eessa bakki kuni suuraan kun maalii jechi duraa kun namoota hedduu yeroo qalamaan qaraan kana sheekara dhaggeeffatan kana sammuutti qabatuudhaaf sodaatanii sammuutti qabatanii yoo sheekni eessa jirta jedhee gaafate iddootti mun beeku garuu sammuu keessaa gadi oofa jechuudha. Maasha Allah sammuutti ni qabataa dubbisuun beeku jechuudha. Kanaaf kanan isinii gorsu inni ergaan koo nama kam kan viidiyoo kana argu jechuudha. Isin viidiyoo kana agartan hundi keessanuu waan ani isiniin jedhu kana gaafa sammuutti qabatanii hojiitti hiiktan waqasamuun billa ji'a lama miti ji'a tokkotti quraana dubbisuu dandeessan jechuudha. Ani gaafa barnoota dhiisee quraana kana qara'uu deemu qubee afaan Oromoo keessaafuu namni mana barumsaa baratee qubee afaan Oromoo beeku. Qubeen afaan Oromoo aabaa daasana duwwaa beeku miti. Maal fakkaataa? Irra butaan isaa waan akkamii yeroo nuti jecha tokko irra bunnu gaafa qubeen kun akkamitti dhufee? Gaafa nuti gartee jecha tokko jabana jennee yookaan jabbana jennee dubbannu maaltu akka gartee garaagarummaa isa gidduutti uumu godhee qubeen kun gaafa jabaatu maal kennaa? Jabaan bakka gartee qubee akkamitti jabeessinaa jedhee namni beeku quraanas wanta akka kan adda godhu san jiru. Dubbifama qaba, dubbachiiftuu qaba, irra butaa qaba, jabaataadhaa fi laafaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf quraanni gartee inni jabeessu jecha jabaa qabu asitti gartee araa'ita alladhii yukadhibu biddiin fadhaalika alladhii yad'ul gaafa jennu maal kenna jecha gartee ayini irratti jabaa kennee jira jechuudha. Afaan Oromoo keessatti gartee gaafa jecha tokko dubbistu eessatti jabaata beekta miti akkasuma quraana kana keessatti bakka kanatti eessatti jabeessa. Bakka kana keessatti eessatti laaffisa. Bakka kana keessatti harakaata akkamittiin harkisa yookaan dheeressee Ahmad jechuunii fi Ahmad jechuun tokko miti. Amata jechuunii fi amantaa jechuun gargar miti. Gargar jechuudha. Amata kan jedhu afaan Oromootiin hundi isaa laafaadha. Amata. Amantaa gaafa jennu immoo amantaa. Bar jecha tokko barreeffamni isaa tokkuma gartee waan adda godhu jira malee. Amata gaafa jennu amata tokko tokkoon barreessina. Amantaa gaafa jennu amata siima jettu santiyyuu haata akkatti dabale amantaa gidduu kanatti bakka gartee amata itti naa tokko dabalee amantaa ta'a jechuudha. Garaagarummaa kanaan bifa gaariitti dubbistee baruu dandeessa. Quraana gaafa qubee isaadhaa seeraan barte irra butaasaa jabeeffamaasaa gaafa bartee jettee quraana iddoo barbaadde bantee qaraata jechuudha. Kanaaf namni keenya bakki inni itti dagamu aliifiin hin qaraa jedha. Aliif jechuun qubeedha. Ati gaafa mana barumsaatti galtu lakkeen qubeen baradhu barnoota biraan baradha yoo jette akkamitti sii gala? Jalqaba barnoonni jalqabaa eessarraa eegala? Qubeerraa eegala. Quraana baruufis eessarraa eegalta? Qubeerraa eegalta. Namootni tokko tokko immoo kan akkasitti gartee sammuutti qabatan jira kan ijji isaanii jaamaa kan gartee quraanaa sammuutti qabatan jira. Namni gartee dandeettii adda addaa qaba. Ati gartee sammuutti qabatuu fi dubbisuun adda waan ta'eef dirqama gartee quraana kana dubbistee baratuu fi qubee isaa baratuu qabda. Ji'a sadii miti ji'a tokkotti. Ani alhamdulillah gaafa gartee quraana kana fixu ji'a sadii waan fudhate mana barumsaa keessaa bahee deemee jira. Anis akkuma kan nama quraana walakkaa baneen qaraa ture naan galuu irran deemaa sammuutti hin qabadhaa na jalaa bada deddeebi'ee qara'uu hin danda'u san booda gaafa qubecha baradhu afaan Arabiffaa bifa gaariin barreessuu fi quraana bifa gaarii ittiin gartee jechuudha. Qara'uun eegale jechuudha. Ofii tumaa deemne san booda gartee qubecha waan jiruuf qubee sana walitti waamnee sammuutti qabanna bifa gaariin gaafa qaraanu sheektichi gartee nu dhaggeeffatu qofa ta'e. Kanaaf quraana aliifa kana gaddeebiq appilikeeshina kana buufattanii appilikeeshina siin agarsiisu kuni maalummaa gartee qubee afaan Arabiffaa waan siin barsiisuu fi akkasitti gartee quraana baruu dandeessanii isin jedha. Yoo akkas gootanii bor isiniyyuu kanuma ni daawwallaalee ga'uunaa taa'ee jettu. Rabbitti kadhataa waan sheekni isiniin jedhe kana qabattanii aliif kun maal fakkaataa yoo gartee aliifuma tokkotiyyuu amma gartee garaagarummaan afaan Oromootii afaan Laatiniitii fi afaan gartee Arabaa gidduu jiru afaan Oromoo kallattuma qubee sanaa dheeressaa deemta jiru. Garuu afaan Arabaa immoo alii jechuudhaa fi
aliifiin ittiin dabartu jechuudha. Gubbaa isaatti waan fataa jennaan keessa jira. Isuma gartee gubbaa keessa kana gaafa jala keessu kasraa gaafa ta'u ilii jira jechuudha. Yookaan ilii jira jechuudha. Aliifuma kana gartee gaafa gartee dhummaa irra keessu maal ta'a uutaa jechuudha. Afaan Oromootiin immoo uu jettee qubee uu itti barreessitamte. Kan ammoo ulaa jettee barreessuu fi uudhaa fi laamiin barreessitamti. Kan ammoo afaan Arabiffaa immoo ulaa itti barreessuudhaa fi aliifii fi aliifirra fataa dummaa keessa. San booda laamiin gartee laamii fi laamu aliifiin gubbaa gaafa keessu ulaa ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Kanaafuu inshaallah namootni immoo eenyumaatu baratuu barbaanna kana jettanii karaa biraattis isin barsiisuu dandeenya. Ji'a tokko miti ji'i tokko guddaadha jechuudha. Nama sammuu qabu namatti yaade. Kasii inshaallah waliif qooda. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Nagaatti.